mee warri akka koo jechuudha ruutaan har'a buziyyee kabalte jettanii eegaa turtan jirtu. Nagaa fi ayyaanni jaalalli waaqayyo isiniidhaaf abaay'atu hordoftoota lammii fi keessummaa isiniin jechaa sumaan galatoomaa isiniin jedha. Viidiyoo kiyya naa daawwachuu irraatiin kan ka'e sa'aatiin naa guutuutti jira. Garuu immoo sabskraayibiin duubatti harkifachaa jira jechuudha. Namoonni baay'een sabskraayibii guutatanii sa'aatiidha kan isaan danqu jechuudha. Ani immoo sa'aatiin naa guutaa jira jechuudha. Sababni horee viidiyoo kiyya hin ilaalte jechuudha humnaa oli. Garuu immoo sabskraayibiin hin jiru. Adara harka keessanii sabskraayibii naa godhaan isiniin jechuun jaalladha. Oromoo kiyya qaali. Ana bira jechuudha kana booddee walaa iyyaa wala ciqiqiin jiru fataadhaan isinitti hima jechuudha. Eeshika egaa buziyyeeni sinan barbaada jette ruutaanii haalonni amma ta'aa jiran immoo isuma beektanidha. Abiraam haala nageenyaa keessa hin jiru kanii jette irratti jechuudha. Nama dhukkubsate tokkodhaaf qorichatu yookiin immoo daawwaa kennama malee oduu yookiin immoo waree miti kan kennamuuf jechuudha. Mucaan kun edda akkana ta'ee edda raa ta'ee gara ji'aatti deemaa jira jechuudha. Singaruu furmaata tokko wallaattan hin qabdanii jechuudha. Ilaame mirga guutuu qabdu. Obboleessa keessa yaalchifachuudhaaf mirga guutuu qabdu jechuudha. Ruutaan samaanaa irraa hin qabdu Abiraam irraa. Garuu immoo jechuudha qilleensa irra sinoofaa jirti jechuudha. Sinii galeera miti? Ruutaa abbaa manaa ishii deeffachuu osoo hin taane kan gubee waadaa jiru sababa qinaati yookiin immoo maaf akkasna godhe kanii jedhamudha malee har'allee jechuudha. Namee gaaffiin konaaf hin deebine amma Ermeellaa faana jira erga ta'e silaa'oo iddoo amantaa hin deemne ishii faana jiraachaa jira. Akkuma jette gaaf sana wal bira bullayyuu jetteetti viidiyoo irratti jechuudha. Fuudhaniiti waca keessaa sisuun isaanii baay'ee bareeda. Abiraam xabala deemuu qofa osoo hin taane iyyee sana keessaa ba'uun isaayyuu isaa boqonnaadha dhugaa dubbachuuf taana. Isaaniin iyyuu inni ijaan isaan ilaalaa oolaa jechuudha. Gaaf sana galgalayyuu argitan gadi jettee caammaa irraa baastee yenee fiqir yenee maal jettee dibes gaafa gootu mucaan inni gurraachisuun jechuudha bifatti deebi'aa dhufe dhugaa dubbachuuf argitaniittu jechuudha. Kana garuu hin suban jettanii hin jettan sin hin jettanii gooftaan humti koo sinaa eebbisu malee zaa innaa hachi kaayee akkas jettee jechuudha. Buziyyee atis gatiin qabduun si'a dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Middinoo waciin kun maal jechuudha hiyyi kun jechuudha. Ulfina kee gattee dubartummaa kee guddummaa kee gattee ishii faanayyuu maal hojjee ancaccata viidiyoo baattee qomiyaana kan na dhibeetu mana dhiisuu didee jechuudha. Ishiin baqqamee sirritti meerraa ifaajoo maal taataniittu ruutaan osoo Abiraam hin barbaadde ta'e mee osoo Abiraam hin feete ta'e maa salphifti turte maa qaanessi turte abbaa manaa ishii eshimmaa jenna. Abbaa manaa ishii deeffachuu erga barbaaddeetti ta'ee teessisteetu anaafati kanadha sanadha jettee wanta gidduu isaanii jirutti furmaata laattee jechuudha. Yoo deebi'een karaa sirriif karaa dhugaa ta'een itti amanee jaalate lakkiyaa Ermeellaa mucaan koo achi hin bu'a. Alatti gaafan ilaalu garaa koo na hammaataa jira. Yoon si'iin isinaa wayyaa an akka obboleettittan si ilaala atis akka obboleessaatti na ilaaliiti waliidhaan ni jiraanna ani gara gaa'ela kiyyaattan deebi'a jedhee osoo Abiraam deebi'ee osoo ruutaanis immoo furmaata itti laatte yabayeessa ya gaarii. Mee dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha sinitti haa mul'atu. Ani kan hin beeku hoolaa gabaa keessan wadaroo itti dhaatanii arkisu. Sinii gala miti horii adeemsa dide tokko wadarootti dhaatanii harkisanii lafa barbaadan sanaan ga'u. Ilma namaa miti kan harkifamu. Ilma namaa miti dhugaan siniin jedhee jechuudha. Ilmi namaa immoo kan harkifamu yoo tokko yoo jiraateera ta'e tokko yoo sammuu gadi dhiisee inni dhama. Inni dhama jechuudha. Lammata immoo yoo carraansaa geessee miidhama wayii qabaate harka namaa eeggata. Malee osoo qaama guutuu qabu jechuudha. Osoo hojjechuu dubbachuu danda'u arrabni luugamamee adeemee simmidhamee harka mirgaatiin harkasa tokko qabamee dudda duubaan harkasa tokkoon qabamee hin gottotamu. Isa biraan immoo nagaa
Arago taako gooftaadhuma Yesuus Kiristoos meesa nagaa yeroo meeqa jechuudha nagaa macaafa qulqulluudhaan nutti dhaame sana itti dhaamaa jirtu saba kanatti jechuudha. Ana koo gaaffii guddaa natti ta'e minaa deebi'uu didee. Isuma dhugaan jedham maal taate Ruuttaa? Maal taate Ruuttaa? Of ilaali maal hojjechaan jira? Maal ta'aan jira jedhiitii ommadaali. Obboleessa isaa faana maal gochaan jira jedhiitii ommadaali. Namni akkoo sitti deebi'aa jira Ruuttaa. Daba hojjechaa jirti karaan taaneedhaani jedhama. Jaalatamtee kabajamtee jechuudha. Ulfina qabaattee jechuudha. Mucaa kee faana safuuf aadaa kee eeggattee yoo teessoo isa si keessa jechuudha. Mormu amicha sana ofirraa gadiitee ofirraa dhaabdee bakka of kunuunsuun dubartummaa kee eeggachuu jechuun akkoo gaa'ila kee jechuudha. Har'a garuu inni akka barbaaddanitti haasoftanii gaarii isinitti fakkaata inni afaan kee keessa akka barbaaddetti baastu jechuudha. Siiras isaan immoo elaa tokkoffaa maaliif Ermeellaa bira dhattee yookiin immoo Ermeellaa bira maaliif geessitanii Abrahaamidhaan isatti jettu? Abrahaamii har'a miti mana keessaa kan bahe. Ati amma Abrahaam guyyoota 3 kan akka waan mana keessaa baheettidha kan haasawaa jirtu. Abrahaam erga si dhiisee bahe erga sin barbaadu jedhee erga waan baay'ee gootanii ji'oota lakkoofsitanii gara waggaatti deemaa jirtu jechuudha. Waggaa ga'uuf jirtu jechuudha. Har'a akkamittiin akka waan edda bahee guyyaa 2 haasawuu barbaadde? Akkamitti dubbachuu barbaadde? Furmaata toometti laatteetta ta'ee hubannaaf ogummaadhaan jechuudha. Iyya dhiistee waca dhiistee jechuudha. Yoona silaa tasgabboofteet maatii faanas nagaa huumtee jiraatta turte jechuudha. Buziyyeen si faana dadhabdeetti. Kanan kaddaa dhugaan siin jedhe. Garuu akka si faana deemaa turteetti karaarraa situ jallate jalqabasaa. Karaarraa jallatteet dubartii kanallee karaarraa jalliste jechuudha. Ishinis amma waan ta'an hin beeku ishiittis hin darbe ta'u ishinis jaanjofte jechuudha. Yeddammoo jechuudha mee manuma kee immoo buziyyeen teessisuu dhoowwaniiru ta'e ati obboleessa kee faana haadhoo keetiyoo Ermeellaanoo alagaadha. Ishiin garuu immisu baasawee sirrittiin kunuunsiti dhibbatti hin beekna jechuudha. Sirrittiin sossobdi. Sirrittiin boqonnaa laatteef dhibba. Garuu immoo haa ta'u waan barbaadeyyuu bakka. Waan fe'eyyuu haa ta'u ati wajjiniin ta'uu qabda turte. Ati wajjiniin turuu qabda turte jechuudha. Isayyuu immoo boru naa deebistu jette. Boru naa fiddu jette. Deef immoo jechuudha. Dhaabbadhu. Si wayya miti akka nama talbaa harkaan qabudha. Talbaan hin qabamu beektaa muculuqu jedha. Achi muculuq hin jedhiniin. Maali inni akkana si godhu? Dhiira ta'eeti dhaabbadhu. Dhiirri yoo dhiira ta'e gaariidha. Si deebi'amu hin dhufamu nufaana walii gali sinfaana mala walii galte sinfaana gaafa walii galtee bakka isaa dhattee jechuudha. Rakkoon guddaan akka uumamu baraa. Maalidha isaan dhugaa dubbachuuf nagaan qaban immoo sammuun isaanii kun hin hojjetu moo maalidha? Isaanis maraataniiru natti fakkaate. Isinis mee gara sintiyyuu gara amantii deemuu qaban natti fakkaate. Inni silaa guutumaan guutuutti sammuu gadhiisee irratti himtu mitiire sinis gadhiisutti jirtu waan ta'eef dhaqaa inni adamma jechuudha. Mikii waan inni jedheen argitaniittu takka as jedhaa takka as jedhaa deefii Ruuttaa fakkaata takkattuu Ermeellaa fakkaata takkattuu Abrahaam fakkaata waan ta'eef inni hin barbaachisu. Innaa maalumaafiyyuu akka walii galamee akka deemamudha kan jedhamaa jiru jechuudha. Gara Tsabalaa guyyaan kanaa hin deemne jechuudha. Abrahaam gara Tsabalaa sinii galeera mitiisaa. Kanaafiyyuu gara Tsabalaa akka inni deemu taasisuu qabnaadha kan isaan jedhaniitoo jiran jechuudha. Asumaan immoo jechuudha Amiruu sana jechuudha mucaa gurraacha sana goota waan ta'e dhugaa onnee qaba waaqa. Onnee qaban siniin jedhe durumayyuu kaasee jabaadha bakka cimaadha. Akkasumas akka Abrahaamidhaan argachuu hin dandeenyetti kan dubbachaa jiranii. Mikiin illee akeekkachiisatti laatee jira ifaatti yeroo darbe dubartii fana na waamtee ammas immoo kaleessas dhuftee mana cabsitee ol seentee beekuman cal jedhee amma booda garuu si jalaa callisuu hin danda'u seera kee fi seera kee eeggadhuuti taa'ii jedhameetoo jira jechuudha. Ermeellaa faana ta'uu
isaa gaariidha jedhee isa biraanis immoo sonatti nimi kana hundumaa hojjetan amiroon fa'ee jedheetoo jira jechuudha. Eenyu mikiini isa kanaaf iyyuu wal ergine isa faana haasawanii haasawaniitoo jiru. Innaan isaan mana cabsanii deeman seenanii hin barbaachisu ture wanta akkanaayyuu ani immoo hirmiin lafa ibiraan ture finfinneedhum keessa jirra argachuu hin dandeessanii jedhee jechuudha. Mikiin gara Tsabalaa haa deemu. Umtuu isaaniiyyuu obboloonni isaa isa faana hin jiranii gara Ermeellaa fiduu qofa osoo hin taane kallattii Abiraam ittiin fayyuudhaani. Amma yoo akkasumatti Ermeellaan faana taatee gara qalbiitti illee hin deebi'allee jedhameera illee ta'e booda isaanii argatanii gara isaaniitti wanti hin deebineef hin jiru. Isa kaleessaatti waan hin deebineef hin jiru wanta ta'eefi sabsab jennee walii gallee wanta gochuu qabnu taasisnee gara Tsabalaa geessina jedhaniitoo jiru jechuudhaan immoo hin turtaniin siniin jedha hin bultaniin siniin jedha gaarra deddeebi'uudhaan jechuudha. Akkamitti jechuun anime akkamittani haadhoo koo seexanaan qabame sammuu sana jalaa geeddaramaa jira jedhu tokko guyyoota hanga kanaa miti. Guyyaa lama akkamitti lubbuun kun haacistee naa bulti akkamittiin hin jedhame isa dhugaan siniin jedhe maalidhame ani dhugaa yeroo darbe mucayyoo bulettiin kokkutaa waggaa 10 ishiin kuftee harki miidhameedhanii asii hangananiif fooladhee natu beeka jechuudha. Isa dhugaan siniin jedhe hatattama hangas ta'usii kaffalee galchee jechuudha. Gooftaaf haa galatu amma garuu naanna'eefi jira isa dhugaan siniin jedhe jechuudha. Kanaaf iyyuu haadhoon ani kan hin beeku walii qaqqabdi walii liqeeffatti walii qixxeeffatti jarri ishiin kun akkana baate jechuudha. Daqiiqa 24 anyanya jettu bakka anis anyanya irraa jedha mirga kooti eenyu na dhoowwaree eenyu na dhoowwa bulchaa addunyaa kanaayyuu ingiliffa isaa osoo hin danda'eera ta'ee irraa nyanyi jedhe akkatti natti tolu jechuudha. Ani kanaafan koottu lammii koo siniin jechaa jira. Inni dammoo warri yuutiibii nuu bani jettanis jirtu asumadhaan. YouTube namni si yoo sinii bane sirrii miti obboloota ko tokkoffaa ani iddoon biyya kanan taa'ee mana kana keessa taa'ee yoon sinii baneera ta'ee iimeelii sana yoon siniif ergeerallee ta'ee haalli isaa sinii galuu danda'a siniif hin darbu. Anas taa'ee mucaa biyyaati baneen isaaf galuu dide jechuudha. Inni fakkeenyaaf nama barateedha ta'uuf hin dandeenye jechuudha. Amma sinii Abdulaab jedhaati yookiin immoo barnoota YouTube jedhaati barreeffadhaati charchi godhaati seenaati akkamitti akka YouTube'n banamu. Akkamitti hanga saatii guutan akkamittiin akka viidiyoo ediitii godhan yookiin daawunloodii godhan hunduma isaayyuu jechuudha hin bartu jechuudha. Sababni isaayyuu warri waayifii qabdan warri kutaa keessanii waayifii qabdan jechuudha. Maal sila ta'eefidha jechuudha kan namaa qofa ilaaltu. Hojjedhaa isinis obboloota koo hojjedhaati argadhaa isa namni argatu. Har'a immoo yoollee argachuullee baattan namni sin bare yoo nama obbarsiiftan limdii viidiyoo yoo qabaattan hedduu ta'e gaafa biyya keessanitti galtanillee jechuudha seeraan hojjechuu dandeessu jechuudha. Akkuma nama kamii ulaagaa guuttanii dhugaasiniin jedhe har'a yoo tattaafattan hedduu ta'e boru akka barbaadan hojjechuu dandeessu jechuudha. Isa kana dhagaayii deefiidhaaf hin bilbilanii deefiif akka bilbiltuun barbaada maatii faana walii galladhame egaa Amiroonis gaashee faanas walii mari'annaadha. Ani immoo kan hin jedhu jechuudha yeroo tokko roottaan amma calluma jettee waan dhama'aa jirtu fakkaatti. Sababni isaayyuu maatiin deefuma tokkuma hin komatamu jedheetuma mul'ich jedha malee jechuudha. Asuma hajji gara Ermeellaa akka ta'anitti natti mul'achaa jira jechuudha. Hanaani maaliifiree jaalalli kaleessa hoo jiraate kabajni kaleessa hoo jiraate illee har'a koo ilmoo isaanii mankaraaraa jira. Ilmoo isaanii waan baay'ee argaa jira jechuudha. Waan baay'ee argaa jira. Ruuttaani hojjattee waan baay'ee irratti agarsiiste baasawwee Abiraam ishii dhiisee ishiin immoo waan baay'ee waan isa gootee fi isa kana arguu kanaafi haati dhiiraa mar'imaan ishiin dhukkuba obboloota. Biyya keessa tokko keessa sila jedhaniif caljetti malee dhugaan siniin jedhe yeroo baay'ee haati dhiiraa baay'ee tokkoon hin dhukkubsatti. Hin dhukkubsatti siniin jechuun jaaladha keessattuu haati jechuudha. Dhiirri immoo ofiinuu gara abbaati waan ta'eefi dhiirri garaadhaatiyyuu malee kanaaf hanga kana waan calleedhaan seetti fakkaatiin gubachaa boba'aa kan isaan jiran wanta ta'eefi wanta ta'u hin beeknu nuti bakka akkasumattiidhaan iyyuu.